Har'a waan sadiin sin barsiisa Facebook irraatii nafaana tura. An Adam Tuubeedha. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo kan baadiyyaa kaabaa kibbatti argamtan hundi keessanuu har'a Facebook irraa waa sadiin sin barsiisuu barbaada. Warroonni gara chaanala kiyyaa haaraa dhuftan anaa dhuftu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Adam Tuubee jettanii barreessitan argachuu dandeessanii karaa chaanala kiyyaati. Akkasitti like, share, subscribe gochuun dagatinaadha. Kananani barnoota haqa ta'e takka irratti jechaa hin jira. Hamilee waan hin qabneef inni hedduu harkifachaa jira. Like, share, subscribe gochuu na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas hiriyoota keessaniif dabarsaa akka itti fayyadamanii. Barnoonni kiyya har'aa Facebookii keessaatiin waan sadii sin barsiisuu barbaada. Wanti sadiin sun tokko Facebookii Facebookii fayyadamnu kana guutumaan guututti barreeffama achirratti gadhiifaman afaanuma fedheen haa ta'u afaan tokko qofa filannee yookaan afaan Oromoo warroonni afaan Oromoo qofa dubbisuu dandeessan afaan Oromoo qofa irratti akkasanii garagalchuu daayirektii yeroo oduun fedhe haa dhufu barreeffamti achirra galakkisame yeroo dhufu daayirektii afaan Oromoo irratti isiniif garagalchamaa jechaadha. Akkuma waan afaan Oromootiin barreeffamee gad lakkisame sanii warroonni immoo akkasumas immoo Facebook irratti lakkoofsi bilbilaa emailii keessan isinii bahee isin jalaa mul'atee lakkoofsi bilbilaallee isin jalaa mul'atu hedduu akka hin rakkanne akka ofirraa itti hiitan isin garsiisa. Amma fakkeenyaaf kun amma afaan Ingiliffaatii garuu qasti sana argaa jirtanii. Qasti sana argaa jirtan jedhee yaada kunoo bakka tanarra cuqaaftanii jechaadha. Amma kun Ingiliffa jechaadha. Kun Ingiliffa amma irra dha'u Ingiliffa jecha Ingiliffa qofaadha kan barreeffamni isaa inni galakkiseeru jecha. Garuu akka afaan Oromootti daayirektuma isinii jijjiiraa waan afaan Oromoo irra kaadheeruufu barreeffamumti fedhe Arabiffa, Amaariffa, afaan Chaayinaa huma fedhe haa ta'u gara afaan Oromootti geeddaramaa jechaadha. Akkasumas barnoonni kiyya kana sadiin isinii qabadee dhufe nafaana tura haga dhumaa na hordofaa isiniin jedha. Askinoo bakka kana yeroo seenne kunoo qasti kana sadiin karaa Facebookaatiin jalqaba warra yeroo seentanii asirra cuqaaftanii ergasii armatti kunoo argaa jirtan bakka kana siitingii akkasii siitingii isinii baasitti siitingii kanarra cuqaaftanii ammas siitingii umurra cuqaaftanii siitingii kunoo kanuma siitingii dhumarra cuqaaftanii seentanii jechaadha. Erga akkanas seentanii jalqaba kan afaanii sin garsiisuu barbaade as jalatti gabbuttanii kallaan goshedhu kunoo as jira bakka kanarratti asirra cuqaaftanii jecha. Ergasii karaa gubbaa kanarraan argaa jirtanii bakka lamaan isinii baasa jechaadha. Akka jalqabaa Facebook language jedhu mana guutumaa guututti kan afaan hunda of keessa qabateeru ol buttan jecha. Afaan Oromoo jedheeti kan taa'eeru. Fakkeenyaaf amma bilbila hundarratti hin geeddaramne malee Facebook irratti garagalchameera jechaadha. Fakkeenyaaf kanuma afaan Oromoo jedhee taa'eeru jira. Ifamasiin bakka kanaa kunoo akkasitti yeroo ol buttan kunoo as jala kanarratti argattanii jechaadha. Kuni amma afaan Oromoo jedhee kaampaaniidhuma Facebookaatiin hajoolleen kana goote hedduu haa galatoomanii. Namoonni afaan Oromoo qofa dubbisuu danda'an hedduu rakkanna turre. Namni hedduullee itti fayyadamaa jira. Amma kunoo argaa jirtanii asirratti raayit irra gootanii namni waan raayit irra godhee jiruufu yeroo raayit irra gootan asuma xiyya sana tuqxaniituma hududduuba deebitanii jechaadha. Erga hududduuba deebitanii immoo as jala kana dhuftanii asitti dhuftanii saanduqa isinii baasa. Asitti saanduqa san afaan Oromoo jettanii seef wanni tana argaa jirtanii asitti mallattoo tana achirratti seef gootan. Erga seef gootanii ra'ata daayirektuma dalaguma isaa eegalaa jechaadha. Akkuma silatti isin garsiise yoo fakkeenyaaf
barreeffamni tokko gallakkifamee mee fakkeenya barreeffama afaan oromoo afaan biraatiin jiru sin garsiisa jecha. Barreeffamni asirra gadhiisamaa jiru irra hedduun isaa afaanota garagaraati. Garuu irra guddaa ofumaa garagalcha jecha. Yoo kan gara hin galchine ta'e akkaataa silatti sin garsiisanii itti garagalchitanii jechaadha. Mee torba waa tokkoona. Amma fakkeenyaaf kun ingiliffaa jecha. Kun ingiliffaa daayirektii ilaala. Amma qasti tana argaa jirtan. Xiyyaarra kaayaseen kanoo qasti tana argaa jirtanii. Qasti tana irratti kunoo asirra cuqaaf haala argitanii ka gubbaa sun akkuma jiru ta'e kunoo kanaan gara gadiitti afaan oromootu isinii beeka. Kasinii hin jijjiira jecha. Garuu ni erga daayirektii isin automaatikii irra keessanii daayirektuma jijjiira irra guddaa yoo parsantiidhuma 5 yoo kan hin jijjiira ta'u ergasii asirra cuqaaftanii kunoo kanatti ni gara gubbaatiin afaan ingiliffaatiin maxxansanii jiran isaanii asitti afaan oromootiin gara gashattaniittanii jechaadha gabaabumatti. Ka lammataa kanatti aanu kunoo asuma seetingii irra seennaa ergasii daayirektii kunoo asuma bakka tana seenna jechaadha jalqaba kanarra. Dhiifamaa sun as keessa miti kunoo asirraa gabbaane bakka siitingii kana kunoo mallattoo qulfii tana argaa jirtanii mallattoo qulfii tana irratti asirra cuqaafna. Ergasii akkana isinii fida amma as dhuftanii mallattoo qulfii kanarra cuqaaftanii as keessa amma ulaagaan isin amma guutuu qabdan as keessa jira jechaadha. Afaana tura. Kunoo akka jalqabaa kanarraa isin garsiisa. Kun asirratti cuqaafne ergasii piroofaayilii fi waan garagaraa asirratti cuqaafna. Kunoo akkuma argaa jirtan kana amma karaa kun iimeela kiyyaa lakkoofsa bilbilaa bara dhaloota hundinuu maqaa walii isinii fida. Amma as keessatti kanarratti cuqaaftanii jechaadha. Kaasii kanarratti kunoo asirra cuqaaftanii asirra yeroo cuqaaftan akkana isinii fida. Fakkeenyaaf kun fireendii irra yoo hidhachuu barbaaddan yookaan waliigala addunyaa hundatti namni akka hundi akka arguu barbaadan asirratti hidhatanii yookaan namni akka arguu barbaadne ka gara gadii qulfii kanarra dhahatanii amma sirrima deebitanii kanuma gara gadii qulfii kanarra dhahatanii jechaadha. Ammas wanni kanaa gadii immoo kun bara dhalootaati kunis asumarra dhahatanii hidhatanii jechaadha. Hunda isaatu waan akka namni isin arguu hin barbaanne barbaadan ka gara gadii kanarratti hidhatanii jechaadha. Qulfii kanarratti kun immoo ka jiddu galeessaa fireendiin kun fireendoota warroota isin jala jiran qofaatu argaa jechaadha. Yoo kunis immoo yoo gubbaa kanarratti hidhattan nama hunda isin argaa ka jidduu fireendoota ka gara gadii qulfiidha namuu si arguu hin danda'u jechaadha. Kana akkasitti ofirraa hiitanii jechaadha. Kun immoo filoorii akkasumas warroota fireendii akka hin qeeballe filoo bichaa akka bilbila keessa isinii ta'uu barbaadan kunis amma fireendii kun akka nama hundi isin argu kun immoo fireendii keessanii kun immoo fireendiitii jechaadha. Yommuu hunda barbaadu dhabdanii as gara gadii kanarra yoo hiitan ni hidhamaa jechaadha daayirektum. Amma asirraa next jennee garas dabarra. Kunoo akkasitti xumurame jechaadha. Ka lammataarra dabarra. Kunis kun immoo feesbuuka keessan namni yookaan kan isin jalaa maqaa keessaniin seenu ta'uu wanniidha isin dhufaa. Kun karaa meeseeja feesbuuka keessaniiti. Kun karaa meeseenjeraati isin dhufaa jechaadha. Akkasitti kun xumurame jechaadha. Akkasitti gootanii irratama. Lama amma kun ka sadaffaati jechaadha. Ka sadaffaa kunis kontaaktii gootanii ilaaltanii kun akka namni hundi isin argu kunilleeni fireendiin qofa akka isin fireendii irraa gara nama hundaatti barbaadan gara gubbaarraa baafattanii ka gara gadii fireendiitu isin arga. Fireendii keessanii fi warra fireendoota isaanii santu isin argaa jechaadha. Ka gubbaarraa godhatan immoo hundatu isin argaa jechaadha. Next jettanii irra dabartanii ammas asittis warroota iimeela keessanii fi lakkoofsa bilbilaa qabdan fakkeenyaaf asirratti kunis firendiiti kun firendii keessan qofaadha. Ka gara gadii harra yoo hidhattan namni hundinuu isin argu jechaadha lakkoofsa keessanii fi iimeelii keessan. Kun immoo
kunis akkasuma ka gara gadii kanarra hidhatan namni hundinuu siin arguu hin danda'u jechaadha. Akkasitti next jennee kana jala dabarraa kana xumurree jechaadha. Kunillee akkasuma kunis immoo ulaagaa mataa isaatii qaba. Kun lokeeshina bilbila Facebook keessanii ofirraa hidhuu fi banuudha. Kun rakkoon qabu kanas ilaala. Hundi isaatu kun kana yeroo akkasuma dhufu kana ofirraa kan banaa gootanii dhiistanii jechaadha. Next jettanii ammas kun immoo akka friendii isin arguu barbaadan akkas gootanii amma xumurre jechaadha. Wanni jajjabduun tana warroonni isiniin galle komentii jalatti naa barreessaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon kiyya isinitti tole like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Subscribe, like namaa godhuun kaffaltii naman gaafatu, yeroo naman gaafatu, rakkina takkallee hin qabu jecha. Hamlee namaa ta'a malee. Warroonni nabsiyoomtanii maaliif hagana maal isaa godha, maaliif isaa godhamuu qaba jettanii ana qofaa osoo hin taane namoonni hedduu waa dalaguu dandeessan namni waan beekurraa nama barsiisuun kennaa rabbiitii. Waan qaburraa nama barsiisuuni ka beekerraallee barachuu, kan hin beeknellee barachuu, ka beekullee barsiisuun wahuma jiru. Inshallah barnoota kiyya ka dhufutti egaa walitti deebinu nagaa naa turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum.